Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf hedduu jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam kana geessanii nuti nagaa guutuurraa faa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanaala keenya faraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama kan maamila keenya turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa jirtan galatooma galata guddaa nu biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa tibba kanaa walumaa galatti bade jechuun hin danda'ama. Guutumaan guututti yuutuubii kan to'ataa jiru caaluudha. Viidiyoo isaatu isin hojjetaa ture malee ani viidiyoo darbeeti jechuudha. Kanaaf baay'een isin jalaa badee baay'ee tokko isiniin jedhaa dhugaa dubbachuu fi isinitti meera viidiyoo xiqqoo kan darbe irratti jechuudha. Noormaalii hin turre. Kanuma keessa mootuu har'a jechuudha. Keessattuu ijoollee shamarranii jechuudha. Waan har'a isiniif dubbadhu isin fayyaddi garuu viidiyoo gabaabduun isiniif waraaba. Maaliif jennaanii? Gizee tokko ani jechuudha waan nama fakkeenyaaf wanti tokko faayidaa qaba kun ijoollee shamarraniitiif gaafa jedhanii nan teessisuuf dafee dubbadhu na taasisa jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii ijoollee baay'een tibba darbee tokko poppoo laayivii kan jedhu tokko hin beektanii isarratti wal fixaa turan jechuudha. Namoonni baay'ee sheerii naa godhanii turanii hin buufne sirkuma koorratti iyyuu jechuudha. Kanaaf yuutuuba faana baay'ee na rakkisa wal faana naan deemu jedhee ka'ee tanan jechuudha. Nan dhiisee jechuudha. Kaza amma mootu keessoodhaan namoota sirriitti wal beekantu gadi fageenya nama walitti sissiqantu keessa waliif dabarsaa turan jechuudha. Garuu nutuyyuu akkasitti keessattuyyuu nama as jiru nama Itoophiyaa kana keessa jiru faatu badaa akkasitti hin jenne malee namoota baay'ee jechuudha yoon bakka sana ga'ummoo kan ittiin fammasee jira isiniin jechuun danda'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti ani reefu barumsa isaarra jira iyyuu. Barumsa isaarra jiraattaniif iyyuu mootu caarraan inni ijoollee shamarraniitiif qabu caarraa guddaadha jechuudha. Intini tokko waan adda addaa waan jira miti. Waanuma bakka isin daangessu tokko hin qabu waan safuu dagatee wantoonni adda addaa akkasumas immoo poppoo laayivii sana yaadatta yoo ta'e 666 jechaa turanii. Kuni garuu natti fakkaanne akkan keessa ilaaletti jechuudha. Sana seenee ilaalle kan immoo seeneera. Laaleera. Kanaaf ijoollee baay'een jechuudha. Garuu inni sun maal isin gaafata? Jalqaba seera isaa guutuudhaa fi guyyaa 3 fi reedii ta'uu qabdan. Yeroo kan isin jedhu reedii ta'uu qabdan yeroo isin jedhu jalqaba seera isaa guutuudhaaf guyyaa 3 sanaaf guyyaatti sa'aatii 2 liivii sa'aatirra turtanii liivii bantanii biraa deemuu osoo hin taane muluu fuulli keessan osoo irraa hin fagaatiin akka fuula keessan arguutti jechuudha. Kanaaf ani kaleessumayyuu ganaan reefu ka jalqabee guyyaa 2ffaa kooti. Wantichi dhugumatti iyyuu jechuudha ijoolleen shamarranii keessattiyyuu jechuudha. Namoota miidiyaa kanarratti beeku hedduun achitti arge garuu as ba'anii warruma tiktooka fayyadaman warra miidiyaa waan adda addaa fayyadaman turanii as ba'anii dubbachuu isaanii nagarre jechuudha. Lakkaa waan faayidaa qabu tokko namni keessan itti fayyadamaa waan jedhu tokkos immoo gaafii natti ta'e. Kanaaf obboleewwan kiyyaa ani waan kuni ani fakkeenyaaf irraa dubbadheedhaaf na fayyada koottaa dhaqaa hojjedhaa isiniin jechuu osoo hin taane keessattuuyyuu namoonni yuutuubii kana hojjechuudhaaf sa'aatiin isin mijachuu didee yuutuuba hojjechuuf odoo fedhe qabdanummoo akkasumas immoo rakkattan jechuudha. Waan akkasiisan ammootu waan isin fayyadu maaliif ijoollee dhiiratii fi ammas badaa miti ijoollee shamarraniif garuu dhaabbata ji'aan damooza isiniif kaffalaa jechuudha. Guyyaatti sa'aatii takka qofa liivii sababa seentaniif jechuudha. Kanaaf akkasumas immootuyyuu jechuudha. Intini qaba guddina qaba wantichi sadarkaa qaba jechuudha. Akkuma isin keessa turtan akkuma isin cimtanii hojjettan isiniif faayidaa qaba jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa keessatti immoo laaleen namni asumatti kun ijoollee baay'ee jechuudha. Anaaf iyyuu goddanyaa biraazarii tunaaf sheere jechuudha. Hiriyaa biraazarii jechuudha. Galee akkamitti kan hojjetu hunda isaanitti agarsiisee akkas jedhanii wantichi hin fayyada. Ijoollee baay'ee itti fayyadamaa jira. Kanaaf immoo waan akkana na teessisuu dideen dhufee isinitti dubbadha jechuudha. Iddoo kana viidiyoo iyyuu dubbadheen beeku. Ijoolleen miidiyaa har'a hojjetanii maallaqa argachuuf fedha qaban baay'ee isaanii jira. Garuu wanta sana akka alaalarraa jedhan sana hin taane keessa galchee nama isin asirra adda'u barbaachisa waan ta'eef kanaaf ani mootu hojjechuuf fedha qabdan taanaan namoonni barbaadan keessaa na dubbisa waan kamiyyuu isin hubachiisan isin jedha isin fayyada dhugaa dubbachuuf jechuudha. Amma achi jirtanitti iyyuu yaada ukaan tiktooka ilaaluu fi miidiyaa waan adda addaatirra iyyuu sa'aatii meeqa turra faayidaa tokko malee jechuudha waan nuun fayyadne jechuudha. Garuu kun faayidaa guddaa qaba. Maaliif jennaan koiniin inni isinii kennu yoo jechuudha hammuma liivii seentanitti isin addaan kutuu baattanii guyyaa guyyaatti gisuma isinii tole sa'a tokko dirqama immoo walitti aansitanii sa'aatii tokko miti wanni inni desna jedhe sa'aatii tokko dirqama irra taa'uu osoo hin taane daqiiqaa 20 sirra
galtanii irraa baatan. Takka turtanii immoo gizee isinitti tolee ammas immoo silkii fuutan daqiiqaa 20 laaltu. Akkasumatti osoo guyyaa sa'aatii tokko oolee galgala sa'a tokkotti hin darbin sa'a tokko booda osoo hin ta'in sa'a tokko asitti sa'aatii tokko loo laaltan isuma addaan kuttanii ilaalaa dhuftan sana walitti fidee walitti ida'ee sanumarraan sadarkaa isinii kennaa deemaa sanumaan koinii isinii lakkaa deemaa jechuudha. Malee dirqama walitti aansitanii sa'a tokko muluu bakka tokko taa'u miti. Daqiiqaa 20 sa'a ta'u. Ammuma isinitti tole sana laaltaniit irraa gaafa baatan inni isiniif qaba daqiiqaa sana. Dhugaa baay'ee tokko natti toleana. Kanaafiyyuu jechuudha ani amma yeroo jalqabaatii fi garuu amma ofii kootii barataa jirutti obsa na dhoowwe. Maaliif ofii baradhee xumuree irraa faayidaa isaa argadheen dubbadha jedhee jechuudha. Garuu akkuma nama argettiyyuu ijoollee baay'eedhaaf maaliif hin qonne waan jedhu keessi qoona kakaase. Kanaaf kun immoo miqqii hin qabu. Keessattuu ijoollee shamarranii akka itti fayyadaman hedduu tokko barbaada. Innaa poppoo laayifii sana miti immoo isiniin jedha. Keessaa walii dabarsu ijoollee baay'een jechuudha. Dhugaa dubbachuuf keessan jechuudha. Keessaa waliif sheeru. Innaa faayidaa guddaa qaba. Namoonni fedha qabdan hojjechuu yoo barbaadanii na dubbisaa koomintii jalattis keessan isaa ta'u koottaa warri lakkoofsa koo qabdanii dhaqaa hojjedhaa wanti sun. Keessattuu warri waayifaayi natsaatti fayyadamaa jirtan jechuudha. Wantichi immoo biyya hin filatu. Maaliif jennaan asitti ana waayifaayi koo dadhabaa kanaan iyyuu jechuudha. Laayivii isaa baay'ee tokko nama hin rakkisu jechuudha. Ndaawwan liivii yoon tiiktookii liivii nan seena jedhe guyyaa tokko asitti 2 moo 3 yaalee jechuudha. Naaf hin hojjetu. Kuni garuu waan tokko rakkoo tokko malee jechuudha. Chigirii tokko malee inuma hojjeta sirriitti jechuudha. Garuu ijoolleen achirra jiran yoon isiniin jedhe keessattuu ijoolleen jaraa ijoollee warri soddaa kuni muluun isaanii achumarra kan isaan jiran jechuudha. Kanaaf obboleewwan dhugaa dubbachuu fi warra akkasiin beektan kana duras sabaa isaanii jechuudha. Isaan keessa wal fayyaduu harka wal qabuu malee akka keenya kana miti jechuudha. Nu garuu waan nu fayyadu tokko dabarsinee toonee obbolaa keenya hiriyoota keenyaaf qoodu irratti baay'ee gadi bu'insa guddaa qabna jechuudha. Gadi bu'insa sirriitti. Kanaaf akkana fakkaatan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Indiyaawun tibba kana dirqama guyyaa lammaffaadhaarra isiniin jedheera. Ergan immoo xiqqoo noormaalii ta'eetu xiqqoo viidiyoon hojjedhadhee ka'eettu iyyuu wantichi na qabatee kaza barumsa isaatiif jecha akkamitti hordofuuf jechaan asitti yoo of dagadhe isiniin jechuu barbaadetananii achi kaatanii tooniyyuu ofii keessanii of dandeessanii hojjettanii erga barattanii jechuudha. Barattanii erga gaatanii of dandeessanii dhaabbataa isinii kaffala. Dubartoota sirriitti iddoo guddaa qaba. Ani maaliif akka ta'e garuu hiika isaanaan gallee garummaa kan keessa gadi bu'ee gadi fageenyaan hubadhetti akkuma kun tiiktookii seenanii sa'aatii dheeraarra ta'anii achirra liivirra ta'anii intiin jedhan kana ofuma sa'aatiin itti amma tiiktook irratti namni yoo isiniif kennedha. Koyni yookaan ababaa namni amma fakkeenyaaf ababoo yoo intinii godhee miti garuu kun ofuma sa'aatiifuu isiniif herreega amma seentanii baasanitti jechuudha. Isin immoo liivii namaa jala dagdanii ababoo sana namaaf dabarsitanii koyni itti isiniif jijjiira isiniif. Kan namaaf kennite sana deebisee immoo isiniif jijjiira jechuudha. Innaa kana hedduu na gammachiise. Hojjedhaan isiniin jedha. Namoonni achitti sa'aatis argattanii akkasumas immoo keessattuyyuu sa'aatii isinitti meera. Fakkeenyaaf kan guyyaatti daqiiqaa 20 adda kukuttanii ilaaltanii sa'aatii tokko guuttan haa jennu. Achi kaatanii mootu galgala erga sa'aatii tokko booda ta'e bariituu sana yookaan borumtaa sana immoo seenuun barbaade yoo jettan halkan sana galtanii ba'uu hin dandeessan liivii sana sa'aatii 6 booda isaa ta'u 5tti isaa ta'u yoomitti isin irreega seetan kan guyyaa itti aanu sanatti isin irreega. Sa'aata barbaaddanitti garuu kan sa'aatii tokko achi darbee guyyaa har'aatti isiniif hin irreegamu kabaruutti achi lakkaawama. Kanaaf wanti hedduu daas nama jedhu sana isiniin jechuu barbaadetananii hojii keessa fixanii gizee kifilii keessa seentanis sirratti bantanii maaliif silkii tokko ilaalatu jechuudha. Dirqama haasa'ii dirqama watuwaatii dirqama akka yuutuubii kana kootu tokko kana haasa'ii viidiyoo editii godhii kana godhii waan tokko rakkoo tokko wanni inni qabu jiru. Ani garuu dhugaa dubbachuu fi maaliif dura akkasumatti fakkaanne garuu ijoollee baay'ee kaafan achitti dhaqee argu bakka ijoolleen sun birrii lakkaa jechuudha. Dhugaan isin jedha. Ana kaleessa akkasina kaffalee dheengadda akkasii tibba kana daa'imman seeneen beeku hojiiyyuu dhiise bakka nuti asirratti gola namaa keessa yoo hojjannee dadhabnee toliyyuu jechuudha. Ji'aan birrii 45 fuudhan dhufne isaan akka feete 45 fudhatu asirra taa'anii hin jedhe. Dhugaa baay'ee tokko inni qisiifadheen baay'ee jechuudha. Kanaaf akkana fakkaatan isin jedha obboleewwan kiyyaa mee walumaan laaluuf jirra garuu sirriitti obsa isin barbaachisaa barachuu isin barbaachisaa.
waan akkasiitiin isin dhufee har'a akka isin gammadanii moo itti fayyadamtan abdiin qabaa. Hojjedhaan isiniin jedhaa. Egaa kana booda deebi'ee isin jalaan baduu achi seera isaa ofirraa guutee guyyaa takka qofannaafa sana booda dirqama miti jechuudha. Sa'aatiin barbaadetti adda kukkutee gizee natti tole gizee sa'aatii arga dhiyoon guyyaatti sa'aatii takka sana gizuma akkamitti walitti fidee irratti hojjedhee inuma herreegaa jechuudha. Garuu seera isaa guutuudhaaf sa'aatii 2 waan ta'eef guyyaa 3 kana 2. Erga sana guuttanii booda garuu guyyaatti sa'aatii takka qofa. Akkuma isiniin jedhe jechuudha. Kana fakkaataa mee walumaan ilaaluuf jirra waan ta'uun isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Viidiyoo biraatiin hanga deebi'ee dhufutti turtii gaarii isiniin jedha. Irra caalaa bakka yuutuubni kun amma caaluudhaaf hafuusaatii isa kan irratti hojjetu jechuudha. Ani gara sanatti isin jalaa baduun koon oolle jechuudha. Maaliif bakka namni hojii hin qabne namni dadhabaan beektanii taa'ee tolii banee isin jedhan immoo ofii kootii dadhabbii koos baa waan biraa gurguraa fuulli koo achirratti mul'ate ana maallaqa naa kaffalee bakka aannan ta'in malee nan hojjedha. Dhugaa isiniin jedha. Hin kolfina ammoo kana fakkaatan isiniin jedha turtii gaarii.